Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota baay'ee bareedaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. TikTok bulletin board waan jedhamu namoonni baay'een yeroon isin jala galee ilaalu banattanii itti fayyadamaa jirtanii. Wanni kun garuu waan faayidaa guddaa qabu, waan baay'ee bareedaa ta'edha. TikTok bulletin board irratti suuraa poostii gochuu dandeessu, barreeffama dheeraa haga feetan poostii gochuu dandeessu, akkasuma viidiyoo keessan duraanii achirratti gadhiisuu dandeessu, waan hedduu achi jalatti fayyadamuu dandeessu. Gaaffii fi deebii akka poolii kan WhatsApp irratti goonu, kan Telegram irratti goonu san itti fayyadamuus ni dandeessu jechuudha. Dabalataanis wanni kun akka isin fooloo hedduu argattan, akka isin yaada keessan namaaf qoddan barreeffamaan akkasuma pooliidhaan karaa hedda addaatiin suuraadhaan akka isin yaada keessan namaaf qoddan isin taasisaa jechuudha. Fooloo guddaas isiniif fida. Wanni kun faayidaa qabeessa waan ta'edha jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een banattanii hin jirtanii itti banachuudhaan itti fayyadamuu qabdu. Akka chaanaaliiti TikTok irratti akkaawuntii keessan irratti chaanaalii dabalataa bulletin board waan jedhamu dabalataan banachuu jechuudha. Karaa lamaan argachuu dandeenya. Karaa ittiin banan waliin ilaalla. Takka inboxiinuma jala galuudhaan erga banattanii booda waan feetan pool ka jedhu irra tuquudhaan gaaffiif deebii adda addaa fakkeenyaaf gaaffii kaahuudhaan akka namoonni filannoo keessaa filatan gochuu isiniif eeyyama, barreeffama dheeraa isiniif eeyyama, suuraa poostii gochuu, viidiyoo keessan duraanii irra gadhiisuu, live eventii live irra akka jirta yookaan immoo akka seenuuf deemta irra maxxansuu, waan adda addaa kaameeraadhaan ammuma suuraa gadhiiftanii irra kaahuu, viidiyoo adda addaa irratti maxxansuu waan baay'ee isiniif eeyyama. Kanaafuu hundi keessanuu osoo banattanii baay'ee bareedaadha. Fooloos isiniif fida gara mataa isaatiin jechuudha. Akkasuma meembarii mataa isaa qaba. Ofiif tokko jedhee lakkaa'uu eegala. Fooloon keessan meeqaayyuu haa ta'u tokko jedhee ofiif lakkaa'uu eegala jechuudha. Akkuma WhatsApp chaanaalii banattan, Telegram irraa chaanaalii banattan jechuudha. Kanaafuu waan faayidaa qabeessa ta'edha. Yeroodhaan banadhaatii itti fayyadamaan isiniin jira. Egaan akkaataa itti banan akkasuma banachuuf maallu barbaachisa, ulaagaan isaa maali, fooloo meeqaan booda kan wanna kana banachuu dandeenyu isa jedhus bal'inaan itti deemnee waliin ilaallaa jechuudha. Baay'ee salphaadha isteeppiin isaa. Kan waliin ilaallu taha. Dabalataan obboleeyyan chaanaalii YouTube kanaan haarawaa taatan viidiyoo kana daawwataa, subscribe kun gurraacha'ee jira taanaan subscribe gochuu, akkasuma laayikii sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuudhaan akkasuma gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessan yaada keessan koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechaa. Egaan haala kamiin bananna? Banachuudhaaf fooloo 5,000 ol darbuu isin barbaachisa. Chaanaaliin keessan yookaan immoo TikTokiin keessan fooloo 5,000 ol qabaachuu qaba. TikTok bulletin board ka jedhu san banachuuf jechuudha. Profaayilii dhuma keessan jala keessanii itti fayyadamtu waan kana. Profaayilii keessan jala bakkuma subscription TikTok studio dhufee isiniif ta'a. Kana banachuudhaaf wanni isin barbaachisu tokkoffaa TikTokiin keessan, TikTok akkaawuntiin keessan fooloon isaa 5,000 ol qabaachuu qaba. Gaafa fooloon keessan 5,000 ol darbeera taanaa yookaan fooloon keessan gaafa 5,000 ol darbee bakki kun isiniif banama. Bakki sun banamuudhaaf yookaan immoo kireet akkamitti eessan seennee goona. Laayikiin isaa yookaan immoo reaaktii waan isin barreessitan irratti, waan isin ergitan irratti godhamu waan hedduu jira. Akka laayikii viidiyoo TikTok isan qofaa miti jechuudha. Kanaafuu fooloo dirqama 5,000 olii qabaachuu qabdu. Bakki sun isiniif banamuudha. Barreeffama dheeraa irratti maxxansuu dandeessu. Barreeffama haga dandeessan. Bulletin boordii haga feetan. Barreeffama daangaa hin qabne yookaan immoo barreeffama dheeraa irratti barreessitanis poostii gochuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo keessan duraanis akkuma duraan isinitti hime sana viidiyoo keessan duraan hojjettanii of jalaa qabdan yookaan immoo maxxansitanii of jalaa qabdan sana deebiftanii akka inni viyuu ka biraa fiduuf irratti sheer gochuu ni dandeessu jechuudha. Erga fooloon keessan 5,000 ol darbee akkasuma TikTok akkaawuntiin keessan yeroo banamu umuriin isaa waggaa 18 ol tahee banamuu qaba. Yoo TikTok akkaawuntiin keessan yeroo banamu umuriin 18 gad gootan TikTokii irratti yookaan asirratti bulletin boordii banachuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafuu fooloo 5,000 ol dabalataan umurii 18 ol namoota godhanii bananii qofaaf dhufa. Banachuudhaaf bakka inboxii kana seentu. Bakka inbox ka jedhu kana seenuudhaan bakkuma meeseejiif koomentii adda addaa irratti ilaallu jechuudha. Achuma seenuudhaan bakka kana jala gubbaa irratti mallattoon ida'uu tokko ni jira. Mallattoo ida'uu gubbaa irra jiru san tuquudhaan kan nuti kireetii godhannu jechuudha. Bulletin boordiin isinii hin dhufne taanaan fooloon keessan 5,000 ol tahee bulletin boordiin ida'uun kunas jira. Yeroo isin asirratti hiixan
guruppii fi buuleetiin boordii jedhee waan lama isiniif hin keenye taanaan kana jechuun yookaan umuriin keessan waggaa 18 gad gootanii bantanii yookaan immoo TikTokiin keessan update yookiin haaromsuu barbaada gara Play Store deemuudhaan haaromsuu qabdu jechuudha. Tokkoffaa irratti jalqaba irratti guruppii chat jedha. Guruppii chatii banattanii fayyadamuu dandeessu. Buuleetiin boordii kalammataa irra jiru buuleetiin boordii jedhee baasaa jechuudha. Kanaafuu buuleetiin boordii kan jedhu kana irratti tuquudhaan create godhattu namni takka chaanaalii TikTok irratti buuleetiin boordii tokko qofa kan inni qabaachuu danda'u. Kanaafuu buuleetiin boordii kan jedhu kana irratti tuquudhaan create godhattu. Kanaafuu lammaffaa create godhee isinitti agarsiisuu hin danda'u. Buuleetiin boordii irra yeroo isin tuqattan maqaa itti barreessisaniin jedha. Maqaa buuleetiin boordii keessanii irratti katabuudhaan next gootanii save godhattu. Sanaan booda barreeffama suuraa adda addaa irratti poostii gochuu, barreeffama irratti maxxansuu, viidiyoo duraan maxxansaa turtan akka inni ilaalcha irra deebi'ee argatu irratti sheerii gochuu, suuraa adda addaa irratti maxxansuu, akka namni koomentii illee isinii gochuu danda'u koomentii irratti banuu dandeessu, reaaktii qofallee gochuu dandeessu, waan feetan irratti gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu al takka kireet goonaan ida'uu gubbaa jirutu hixanii yeroo tokko kireet goonaan sanaan booda dhufee piroofaayilii keessan jalatti isiniif ba'a achirraa akka feetanitti itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Yeroodhaan kireet godhadhaati buuleetii boord kan jedhu kanarra tuqaatii yeroon kireet godhadhaa itti fayyadama. Sanaan booda waan feetan irratti maxxansuu dandeessu. Viidiyoo duraanii sheer ni gootu, barreeffama irratti ni maxxansitu, suuraa ni maxxansitu, poolii adda addaa akka gaaffiitiinis nama gaafachuu ni dandeessu. Wanni sun nama mara biranii gahaa namni hundinuu irratti hirmaata. Fooloo adda addaa fooloo haaraas isiniif qabatee dhufaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Yeroon banadhaatii itti fayyadamaa isiniin jechaa eegan. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Obboleeyyan chaanaalii kana haaraa taatan subscribe, like, share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa eegan. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.